A video capturing Iran's strike on U.S. airbase in Abu Dhabi, UAE has Bahigiddu galeessa abidda jalatti raafamuu jalqabdeem misaayilonni samii qaxxaamuruu saayiraniiniyyem arri samii magaalota gurguddoo haguugaram wanti Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti haleellaa raawwachuun jalqabeem amma gara wallabdee saffisaa galoo galaanarraa haga galaana diimaatti diriirutti jijjiirameera. Kana booda gaaddidduu waraanaa osoo hin taane abidda banaa laboobaa jirudham. Humnoonni Ameerikaa fi Israa'el naannoo waajjira hoogganaa olaanaa Alii Khamenei Teheraan keessa jiru dabalateem utuu Iraan keessatti xiyyeeffachuun erga rukutanii boodam Iraan sa'aatii muraasa keessatti deebii kenniteem haleellaa Israa'elii fi Ameerikaa raawwatan kanaanis hooggantoonni Iraan hedduun ajjeefamuu Reuters gabaaseera. Haa ta'u malee hoogganaa olaanaan biyyattii fi pireezidaantiin biyyattii miidhamuu fi dhiisuun isaanii hin mirkanoofne. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa dambalii jalqabaa misaayilaa fi diroonii gara Israa'elitti furguugsuu beeksiseera. Dhoohinsi Jerusaalemii fi Teel Aviv irratti muudateera. Kaaba Israa'el keessatti meeshaaleen ittisaa qilleensa piroojeektaayilii dhufan balleessuuf yeroo fiiganim sirni ittisa qilleensaa samii ibseera. Saayiraniin guutuu biyyattii keessatti iyyuu jalqabeera. Tajaajilli hatattamaa Israa'el yoo xiqqaate namni tokko dhoohinsaan miidhamuu ibsuun hospitaalonni pirootokoolii hatattamaa hojiirra oolchuun Kubsattoota fi baqaqsanii hodhuu lafa jala jiru sochoosuun haleellaa dabalataaf qophii taasisaa jiraachuu himeera. Waraanni Israa'el sirni ittisaasaa guutumatti bobba'ee jiraachuu himeera. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp hojii lolaa gurguddaa jedhee waamu adeemsisaa jiraachuu mirkaneesseera. Ergamni kun indaastirii misaayila Iraan balleessuuf bu'uuraalee waraanaa ishee laaffisuuf kan akeeke ta'uus himaniiru. Tiraamp haasawaa viidiyoo uummata Iraaniif taasisaniin gaafa xumuramu mootummaa keessa fudhadhaa jechuun Uummanni Iraan carraa kanatti fayyadamuun mootummaa isaa akka fonqolchu waamicha dhiyeesseera. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu sagalee kana qooddachuun hojii waloo kun balaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu maqsuuf kan kaayeffate ta'uu dubbataniiru. Haleellaan kun lammiileen Iraan hiree isaanii harkatti akka galfataniif kan taasisu ta'uu himeera. Afaan kun akka agarsiisutti lolli kun waa'ee misaayilaa fi dhaabbilee niikuleeraa qofa osoo hin taane waa'ee garee aangoo Teheraan keessatti mul'atu kan mirkaneessu ta'uu hubachiiseera. Gama biraan ministeerri dhimma alaa Iraan karoora haleellaa ta'uu danda'u osoo beeknu marii amanamummaa gaarii hordofuu isaanii irra deebiin cimsanii dubbataniiru. Ministerichi akkuma mariidhaaf qophaa'aa turre amma saba Iraan ittisuuf yeroo kamiyyuu caalaa qophoofnee jirra jechuun ibse. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka gabaasanitti Teheraan dabalatee magaalota hedduu keessatti haleellaan gabaafameera. Iraanis naannoo qilleensaa ishee cufuun kutaalee biyyattii keessatti qunnamtiin adda citeera. Iraan biyyoota galoo galaanaa hedduu irratti haleellaa raawwachuun gabaafameera. Yuunaayitid Arab Emireet, Baaranii fi Kuweet dabalatee kutaalee galoo galaanaa keessatti dhoohinsi muudateera. Akkasumas buufataalee waraanaa Ameerikaa baha giddu galeessaa jiran irratti haleellaan haaloo ba'uu guddaan godhameera. Saawudi Arabiyaan haleellaa Iraan biyyoota ollaa irratti raawwatte balaaleffachuun sababa mirga abbaa biyyummaa fi bu'aa hamaan akka ishee mudatu akeekkachiifteetti. Yaman keessatti sochiin Huutii galaana diimaa fi Israa'el irratti haleellaa misaayilaa fi haleellaa diroonii deebisee jalqabuuf sochii eegaleera. Yordaan saayiranii haleellaa qilleensaa iyyisiisuun Iraan qilleensa ishee cufteetti. Kaartaan baha giddu galeessaa dhiphina ji'ootaa booda abiddaan gubachuu jalqabeera. Moskoorraa pireezidaantiin duraanii Raashaa Dimiitirii Medvedev Tiraamp irratti qeeqa guddaa kaasaniiru. Nagaa buusuun ammas fuula isaarraa mul'ata jechuun humna turtii Waashingten gaafii guddaa keessa galchaniiru. Seenaa Ameerikaa waggoota 249 fi qaroomina Pershiyaa waggoota 2500 wal bira qabuun yeroon Teheraan fayyaduu akka danda'u yaada dhiyeesseera. Torbanoota hedduudhaaf wallabdeen dabalaa dhufuun Waashingten bobbaa waraanaa naannichatti cimsuun Teheraan sagantaa niikuleeraa ishee irratti daangaa cimaa akka fudhattu gochaa turte. Tiraamp ejjennoo marii Iraan irrattis muufachuu isaanii ifatti beeksisanii ture. Iraan ji'oota dura badhaadhina yuuraaneemii addaan kuttee turtus waraana guyyoota 12 booda sakatta'iinsa idil addunyaa daangesteetti. Biyyoonni lachuu wal amantaa dhabuun amma dippiloomaasiin misaayilaaf karrabaneera.